ammas walitti deebi'ee jirra. Ganaa wal nyaanna waa wal dhiifnu hin qabnuuf. Ilaala uummataa ani qophaa'ee tanan jira. Nama nyaachuudhaaf qaraxa eeggatuudhaaf qophaa'ee tanan jira. Isinis ana laalaatii qophaa'aa. Kun maal akkamii ta'ee beektu? Mul'ata miti kun. Marma namaa ganaa cabacca. Ganaa wal cabaccanaa ganaa wal tu'u. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu akkasiin qophooftanii barbaadan. Hundumti keenya qophoofne billaa qabnu qalannee kan qawwee qabnu qawwee keenya xaxxaragannee warri hin qabne immoo kan akka kanatti akaraa akkas fakkaatu kana qarsiisnee tottooshannee saanjaa keenya qabannee boombii kan qabnu binnee kan hin qabne hojjennee sirriitti wal caccabuu qaba, wal qaxaqqatuu qaba, wal fixuu qaba. Namni wal hin fixe nama hin jedhamu. Namni wal hin nyaanne nama hin jedhamu. Kanaafiyyuu hundumti keessaa waamicha koo kana dhageessanii akka wal nyaachuudhaaf baatan isin beeksisuun barbaada. Yeroo dhiyootti marma namaa waan kana utuu qaraxxabuu kana waraabe isinifan gallakkisa. Marma namaa kutee kana gara YouTube kootiin gadhiisa. YouTube kiyyamoo subscribe gochuudhaan akkasin na duukaa buutan gamanumaan isin affeera. Bara wal nyaachuuti, bakka bara haaraa, baratti wal nyaannu, baratti wal fixu geessan. Waggaan barri 2012 baratti wal nyaanne, wal dabuune, wal fixu akkanuu ta'u abdiin qaba. Kanaafiyyuu hundumti keessan wal nyaachuudhaaf qophaa'aa. Anis gama kootiin nama 200 uuman qaraxxafee ajjeesadhee karoora akkasii baafadhee tanan jira. Karoora koo galmaan ga'uudhaafis halkanii guyyaan hojjechaa jira. Sinichaa dhaga'ama.